Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan maratti isin bira yaa ga'u jenna. Maarree kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya tibba kana keessa artistoonni Oromoo qaqqaaliin egaa wallee baay'ee babbareedoo ta'e tokko qilleensarra oolchanii turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Egaa yeroo ammaa kanas immoo gameessi artistii uummata Oromoo tokko kan ta'e artistii Yoosan Geetahuun wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Baala Gizee jedhu qabatee dhufaa akka jiru artistiin kun himee jira jechuudha. Egaa nuti illee immoo walleen isaa kun maal of keessatti qabatee jira, akkasumallee immoo yuutuubii kamirratti gallakkafamaa fi yoom akka inni qilleensarra oolurree guutuu qophii kanaa keessatti qabannee waan dhufneef isinis immoo aga dhumaatti daawwachuu dhaggeeffachuudhaan akkan waliin turtan isin jenna. Akkasumas immoo egaa muraasni wallee artistii keenyaa kun toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti qilleensarra oolee jira jechuudha. Egaa nuti illee immoo achirraa fudhachuudhaan gara dhumaatti waan isin affeerruuf isinis immoo aga dhumaatti daawwachuu dhaggeeffachuudhaan akkan waliin turtan isin jenna. Akkasuma immoo warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa akka taatan isin jenna. Akkasuma immoo egaa viidiyoo kanallee immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'ullee akka hin daganne isin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya artistii Yoosan Geetahuun jechuun artistii gameessa uummata Oromoo jedhamuudhaan beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Egaa artistiin kun aartii uummata Oromoo kana jabeessee dhaabuu keessatti nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Artistiin kun gama aartiin qofallee osoo hin taane gama siyaasa uummata Oromoo kanaan illee nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas daran irra caalatti baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Egaa artistiin kun sirboota hedduu hojjetee uummata Oromoo biratti beekamtiif jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Egaa sirba inni hojjete keessaa akka fakkeenyatti kan fudhannu sirba waggaa lamaan dura hojjetame kan mata dureen isaa Sadii Obsa jedhu egaa kan yuutuubii Viijin Intarteementii irratti argamuun uummata Oromoo biratti beekamtiif jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Egaa hanga viidiyoo kana qopheessinetti egaa walleen kun namoota miiliyoona 23 fi isaa waliin ilaalamee jira jechuudha. Maarree kun immoo sadarkaa aartii uummata Oromoo kana maalirraa ka'ee maalirraa akka inni ga'ellee guutumaan guututti kan nutti agarsiisu jechuudha. Egaa aartistii kanatti immoo kanumti kanaan dura hojjete hundumtuu aamilee cimaa itti horuudhaan yeroo ammaa kana wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Baala Gizee jedhu qabatee dhufaa akka jiru artistiin kun himee jira jechuudha. Egaa akka artistiin kun himetti immoo walleen isaa kun immoo sirboota kanaan dura dalagaman irraa kan adda isa taasisu akkaataan qophii walaloo fi yeedaloo isaa akkasumallee immoo qulqullinni viidiyoo isaa wallee kanaan dura hojjetaman irraa kan adda ta'u jechuudhaan artistiin kun himee jira jechuudha. Egaa akka artistiin kun himetti immoo walleen isaa kun immoo egaa karaa yuutuubii eelatiin akka gallakkifamu artistiin kun himee jira jechuudha. Maarree nuti irree immoo akkuma artistiin keenya kun wallee isaa kana qilleensarra oolcheen dhagneetoo ilaallee fi artistii keenya kana jabeessinee aartii kana immoo jabeeffachuu qabna isin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf ni ta'a jennee qabannee dhufne asuma irratti xumurama. Aga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isin jenna. Akkasuma immoo warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'a isin jenna. Akkasumallee immoo viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uu akka hin daganne isin jenna. Hanga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isin jenna.